Shama akkuma argaa jirtu ani Yoobsan Babeetii. Yoobsan miidiyaa YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Egaa akkuma yeroo kaanii barnoota gosa adda addaa barsiisaan ture. Har'as immoo barnoota saayinsii naannoo kutaa 3ffaa kan jedhu qabadhee dhufee jira. Yoobsan miidiyaa YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkasumallee yaadaaf qeeqa qabdan keessaan na barreessuu hin dagatinaa. Isiniin jechuu barbaada. Egaa saayinsiin yeroo hedduu barnoonni yookiin elementarii yookiin immoo kutaa gajjallaa keessatti baay'een isaa wal fakkaata. Haa ta'uyyuu malee qabiyyeen isaanii wal fakkaatan iyyuu garuu keessoon isaanii baay'een waan wal fakkaatu miti. Haa ta'uyyuu malee walitti dhiyoo jiru jechuudha. Akkasuma immoo baay'een keenya barnoota kana barannee keessa waan daddabarree fi baay'een keenya yookiin immoo namoonni muraasni kun nun laallatu fa'aa jettanii kan keessa darbitan ni jirtu. Haa ta'uyyuu malee garuu barnoonni haala yeroo barannee fi yeroo namoonni hedduun baratan barnoonni kun gosa kallattii biraatiin kan barsiisaa turee fi yeroo yerootti immoo haala naannolee keessa jiranii waliin yookiin immoo haala yeroo waliin kan jijjiiramaa deemanii fi baay'een isaanii waan nuti baranne haa fakkaatan iyyuu malee keessoon isaanii wantoota nuti hin baratin darbinee fi wantoota nuti baranne immoo kan of keessaa hin qabne illee baay'ee isaaniitu jiru. Kanaaf yoo keessa deebinee ilaalle nu fayyada malee nu miidhuu jechuun barbaada. Kanaaf egaa kutaa kana kan barsiisuu filadhe. Egaa warreen na hordofaa jirtanii galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada. Asumaan gara mata duree kootti darbaa. Saayinsii keessatti egaa saayinsiin kallattii baay'eetiin ibsuu ni dandeenya. Saayinsiin ifa taasisuu yookiin immoo saayinsii ifa taasisuu yookiin immoo ibsuu yookiin immoo akkaataa namaaf galutti ibsuu isa jirudha. Lakkoofsa tokko tokko irratti egaa nyaataa fi fayyummaadha. Nyaanni maali? Fayyummaan maali? Isa jedhu kallattii adda addaatiin kan inni ibsudha jechuudha. Nyaanni maali kan jedhu wantoota jireenya dhala namaatiin barbaachisan keessaa nyaanni isa bu'uuraati. Namni dhalli namaa nyaata malee kan jiraanne fayyaa keenyaaf nyaata gahaa gosa adda addaa immoo nyaachuun dirqama akka ta'e jechuudha. Kanaaf iyyuu immoo nyaata akka kuduraalee fi fuduraalee warreen ta'an nyaachuun filatamoo kanneen ta'an keessaa warreen duraati. Isaan keessaa immoo naannoo keenya keessatti yookiin balbala keenyatti kan argaman raafuu, maraa, timaatima, qullubbii diimaa yookiin immoo shunkurtii kan jennu, aappilii akkasuma qullubbii adii. Muuzii fi kanneen kana fakkaatanii kuduraalee fi muduraalee nyaata gahaa yookiin barbaachisoo ta'anidha. Akkasumallee maangoo, burtukaana, abukaadoo fi kanneen kana fakkaatan nyaata gosa nyaataa keessaatii isaan jalqabaate jechuudha. Nyaata coomnii fi ashaboon itti baay'atame nyaachuun fayyummaa keenyaaf gaariidha. Akkasumas illee midhaan callaa fi dheedhiin illee fayyaa keenyaaf barbaachisaa akka isaan ta'anidha. Isaanis immoo nyaatni coomnii bakka itti nu fayyadus qabu bakka itti immoo nu fayyadnis qabu waan ta'eef jechuudha. Isaan midhaan callaa ta'an immoo qamadii, garbuu, boqqolloo isaan kunillee akka bakkatti nu fayyadan waan qabaniif jechuudha. Akkasuma atara, boloqqee, baaqelaa fi kanneen kana fakkaatan jechuudha. Haala adda addaatiin faayidaan isaanii hedduu ta'u jechuudha. Inni kan biraa nyaata mi'aa sukkaarri itti baay'ate nyaachuu dhiisuun immoo fayyummaa keenyaaf akka isaanillee gaarii akka ta'anidha jechuudha. Sababni isaas nyaata coomnii fi ashaboon itti hin baay'anne nyaachuun fayyummaa keenyaaf gaarii kan ta'edha. Sababni isaa coomni itti baay'ate illee keessa keenya yookiin qaama keenya miidhuu hin danda'amu jechuudha. Akkasuma sukkaarri kan itti baay'atus illee akkasuma dhiibbaa waan qabuufidha jechuudha. Isaan keessaa immoo nyaata mi'aawaa xiqqeenya qabaachuun barbaachisaadha. Xiqqeenya nyaachuun isaan keessaa immoo dhadhaa osoo hin baay'atiin foon illee foon coomaa aga humna keenya duwwaa nyaachuu fi baay'isuu dhiisuun cooma isaa duwwaa jechuudha. Keekii sukkaarri waan itti baay'atuuf akkasuma chookoleetii kunillee akkasuma sukkaaraa fi wantoota sukkaararraa hojjetaman baay'inaan waan qabu kireemii kan arraaban sunillee akkasuma sukkaaratti baay'atan wanti warreen kuni warreen xiqqeessuutiin fayyadamuu qabnu keessaa warreen muraasaati jechuudha. Inni qabdaa nyaata amma qaamni keenya barbaadu ol nyaachuun fayyaa keenya irratti immoo rakkoolee adda addaa fiduullee akka danda'anidha jechuudha. Isaan keessaa immoo ulfaatinni qaamaa garmalee akka dabaluu taasisa. Rakkoo onnee fi ujummoolee dhiigaa fiduu danda'a. Dhukkuba sukkaaraa fi kanneen akka kan fakkaataniif illee saaxiluu danda'u. Sababni isaa humna keenyaa ol nyaachuu irraa jechuudha. Cuunfaawwan fuduraalee adda addaa irraa qophaa'an bishaanii fi aannan dhuguun fayyaa keenyaaf akka isaan gaarii ta'anidha. Cuunfaawwan biqilootaa yookiin immoo fuduraalee keessaati jechuudha. Nyaanni qaama keenyaaf faayidaa adda addaa akka isaan qaban immoo akkasumallee beekuun immoo gaarii. Innis immoo
Tokkoffaa ijaarsa qaama keenya ijaaruu irratti gahee ni qabaata. Annisaa yookiin immoo humna nuuf ni laata. Qaama irraa dhukkuboota adda addaa ittisuuf illee nu fayyada waan ta'eef akkasumallee barteedhaanis immoo nyaanni ni fayyada waan ta'eef jechuudha. Inni kan biraan gartuulee nyaataati. Gartuulee nyaataa bu'uura ta'an bakka afuritti qoodni ilaaluu dandeenya. Gartuulee nyaataa bakka afuritti qoodamanii ilaalamu. Isaanis immoo gartuu nyaataa midhaan callaa yookiin immoo midhaan dheedhii kan jennu. Gartuu nyaataa foonii. Gartuu nyaataa aannanii fi gartuu nyaataa fuduraalee fi kuduraalee jechuudha. Isaan keessatti kun gartuu midhaan callaa warreen jennu warreen akka ataraa, boqqolloo, baaqelaa warreen jennudha. Gartuu foonii kan jennu immoo foon horii, qurxummii fi akkasuma gosoota fooniiti jechuudha. Warreen lammaffaarra jiranii gartuu aannaniiti. Wantoota aannan irraa qophaa'anidha. Kuduraa fi muduraalee warreen jennu immoo warreen raafuu maramaa, aappilii, timaatimaa, raafuu noormaal yookiin immoo salaaxaa, dabaaqulaa, buqqee warreen jennu immoo kuduraalee muduraalee keessattidha. Kanaaf gartuuleen nyaataa bu'uuraa warra ta'an bakka afuritti ilaalamu jechuudha. Karaa saayinsawaa ta'anii jechuudha. Yeroo baay'ee waluma keessaa kan itti fayyadamu garuu gartuulee nyaataa arfan maddoota faayidaa isaaniiti. Madda isaanii yookiin immoo bakka isaan irraa argaman fi akkasuma immoo faayidaa isaan nuuf laatan gartuulee afuritti qoodamuun irraa arfan isaanii faayidaa akkamii qabu gartuulee maddoota argamanii faayidaa qaama keenyaaf kennanidha. Midhaan callaa yookiin midhaan dheedhii jennu qamadii, garbuu, ruuzii, boqqolloo, mishingaa, ayisaa fi kanneen kana fakkaatan maal nu kennu? Annisaa nu kennu yookiin humna nuuf kennu. Foon loonii, foon re'ee, foon hoolaa, foon lukkuu, qurxummii kanneen kana fakkaatan isaan immoo guddina qaama keenyaaf barbaachisu warra ta'anidha. Aannanii fi bu'aawwan aannanii kan akka itittuu, dhadhaa fi baaduu guddina qaamaaf barbaachisoo warreen ta'an keessatti isaanillee maal godhu gahee isaanii warreen baatanidha jechuudha. Kuduraalee fi muduraalee immoo kanneen akka burtukaana, muuzii, loomii, maangoo, aappilii, avukaadoo fi kanneen kana fakkaatan immoo kuduraalee akka raafuu, kaarota, qullubbii adii fi kanneen kana fakkaatan immoo dhukkuboota ittisuuf illee kan isaan gahee taphatan yookiin immoo akka dawaa yookiin akka qorichaatti kanneen fayyadanidha jechuudha. Warreen kun arfan isaaniiyyuu gosoota nyaataa bu'uuraa arfan warreen jedhamanii saayinsiidhaan deeggaramanidha jechuudha. Inni kan biraa nyaata keessatti wantoonni barbaachisan yoo argaman immoo faalama nyaataa jedhamu. Nyaanni faalamee immoo dhukkuba namatti fidu. Sababni faalama nyaata ta'anii gurguddoon garee sadiitti qoodamu. Isaanis tokkoffaa lubbuu qabeeyyii, keemikaalotaa fi wantoota fiizikaalaati. Isaan sun warreen faallaa nyaataa yookiin immoo nyaata summaan keessatti argamanidha jechuudha. Gosoonni sun gosa sadiidha. Gosa sadii sadan isaanii immoo kun tokko, lama fi sadiidha jechuudha. Isaan keessaa lubbuu qabeeyyii warreen jedhaman kanneen akka raamolee, baakteeriyaa, fangasootaa fi kanneen kana fakkaatan nyaata faaluu warreen danda'anidha jechuudha. Raammoo nyaatota yeroon isaanii irra darbe yookiin immoo kan tortoran baakteeriyaa wantoota faalama sanaatiin fangasoota wantoota irra teessutu yookiin immoo maxxantuu adda addaatiin kanneen dhufan keessatti jechuudha. Keemikaalota warreen jennu warreen lammaffaa irratti argaman immoo nyaata faaluu warreen danda'an farra aramaa, farra ilbiisota yookiin immoo dawaawwan jechuudha. Qorichoota summii hantuutaa fa'aa warreen sun immoo keemikaalota jennaani. Inni sadaffaanii wantoota fiizikaalawoo ta'anidha. Warra fiizikaalawoo ta'an immoo kanneen akka pilaastikaa, fuulleewwan yookiin laastikii wajjin akka carraatti nyaatamu fuullee yookiin immoo mastaayitii jennu caccabaawwan qaama namaa miidhuu danda'an. Isaan kun immoo wantoota fiizikaalawaa jedhamu jechuudha. Isaan warreen kun kana fakkaatu caccabaa sibiilotaa, caccabaa mukkeen, xixiqqaa biyyee kanneen akka kana fakkaatan sababoota faalama nyaata ta'uu danda'u jechuudha. Kun warreen laastikaa ciccitu yookiin caccabuu ta'anii muka, qaruuraa, cabaa, laastikiiwwan nyaata meeshaaleen irraa summaa'uu yookiin immoo irraa ittiin qophaa'an qori dawaa aramaa fararamaa warreen ta'an sun warreen nyaata wajjin gara keessaatti darbuu danda'an isaan suni fuulleewwan jajjabaanii fi keemikaalota farra qaama aramaa fi ilbiisota ta'anidha jechuudha. Inni kan biraan malee faalama nyaata ittisuuf oolan keessaatti faalama nyaataa yookiin immoo akka nyaanni hin faalamne yookiin hin xuroofne warreen taasisan keessaa immoo nyaata ittisuudhaaf kanneen oolan keessaa inni tokko qulqullina nyaataa eeguun barbaachisaadha. Faalama nyaata ittisuuf immoo malleen yookiin immoo malawwan salphaa ta'an akka armaan gadiitti ilaaluun ni danda'ama. Isaan keessaa inni tokkoffaan bishaan qulqulluu yeroo hundumaa fayyadamuu. Harka sirriitti dhiqachuu, iddoo fi meeshaalee nyaanni itti qophaa'an sirriitti qulqulleessuu fi iddoo isaan qulqullina qabaatu taasisuu, fuduraalee muduraalee sirriitti dhiquu, nyaata sirriitti bilcheessuu, dheedhii akka nyaanneef jechuudha. Nyaata bilchaate yeroo dheeraaf tursiisuu dhiisuu, nyaata bilchaate of eeggannoon ol kaa'uu, nyaata bilchaatanii ol kaa'aman irratti immoo maal gochuu sirriitti akka deebi'anii ho'ifamanii nyaataman gochuudha. Ilbiisota
kanneen akka titiisa ta'uu danda'u, hantuuta, bineeldota biroo nyaatarraa ittisuu fi kanneen kana fakkaatanidha jechuudha. Isaan kun immoo kanneen akka hantuunni keessa lixanii akka isaan bararoo warreen jennu akkasuma gosoota bineensotaa immoo horii loon kan ta'an adurree saree wantoonni sun akka isaan arrabaan hin tuqne qulqullina nyaataa eeguu dhabuun immoo dhukkuboota faalamii dabalataan nama saaxila waan ta'eef jechuudha. Kanneen kana keessaa immoo qulqullina qabu sirriitti qopheessuudhaaf ol qabu qulqullina nyaataa eeguu keessatti gahee qulqullina ni qabaata jechuudha. Qulqullina dhuunfaa eeggachuudha inni qabata. Qulqullina dhuunfaa keenya gaafa eeggannu akkasuma keessi keenya kan xumurneef jechuudha. Eeguun immoo gocha yeroo hundaa raawwatamuu qabudha jechuudha. Kunis immoo nafa keenya yookiin qaama keenya dhiqachuu, ilkaan keenya dhiqachuu, qeensa keenya yeroo yeroo qorachuu fi qulqulleessuu, rifeensa mataa keenya dhiqachuu fa'aa fi kanneen kana fakkaatan of keessatti kan qabatan immoo inni qulqullina dhuunfaa keenyaa jedhamaniitu kan beekamanidha jechuudha. Isaan kun guyyaa guyyaatti kan wantoota adda addaa qaqqabaa oolla waan ta'eef isaan sana ofirraa dhiquu ofirraa tiksuun dirqama keenyadha jechuudha. Saamunaadhaan harka keenya dhiqachuu, bishaan fi saamunaa waliin godhanii rifeensa mataa keenyaa filachuu fi torbanitti yoo xiqqaate si'a lama maal gochuu dhiqachuu sababni isaa mataan keenya ilbiisota adda addaa fi xuraawaa adda addaa akka inni of keessatti hin qubanneef jechuudha. Inni kan biraan immoo ilbiisonni illee akka isaan keessa hin qubanne qulqullina ilkaan keenyaa eeguu nurraa eegama. Nyaanni ilkaan irratti hafu tortoruu ilkaan sabataa waan ta'eef jechuudha. Isaan kun illee gahee guddaa taphatu jira. Haala ittiin ilkaan keenya eeggannu illee nu barsiisa jechuudha. Inni kan biraanii wantoota uffata keenya yeroo yeroo saamunaa fi bishaanii sirriitti miicuun barbaachisaa akka ta'e illee qulqullina uffataa yoo hin eegamne immoo wal hormaata ilbiisota akka tafkii hin jiraanneef kanneen kana fakkaatan illee nama saaxiluu waan danda'uufidha jechuudha. Haala ittiin miicuu danda'an illee kan nu barsiisudha jechuudha. Inni kan biraan qulqullina ofii sirriitti eeguun dhukkuboota adda addaa irraa ittisuuf gargaara. Qulqullina dhuunfaa eeguun illee hawaasummaa keessatti faayidaa olaanaa qabaata. Kanneen akkaataa dhiibbaa naannoo keenya illee dhukkuboota daddarboo ittisuudhaaf illee nu fayyada jechuudha. Dhukkuboota sababa hanqina qulqullinaatiin dhufan keessaa muraasni tokkoffaa irratti garaa kaasaa warreen jedhaman qulqullina nyaataarraa yookiin harka keenya xuraa'ummaarraa hangee taalloo koronaa kanneen jedhaman daddarbuudha waan ta'eef tortoruu ilkaanii ho'ichoo yookiin immoo waan nama hooksisu baarolee forforii kanneen kana fakkaatan rakkoo qulqullinaarraa kanneen dhufan keessaa warreen muraasaati jechuudha. Kanaaf warreen sana ittisuun illee gahee tokko tokko keenyaati jechuudha. Fayyaan qaamaa sammuun hawaasummaa guutuu ta'aniitti immoo argamuu danda'a illee qaamolee fayyaa qaban sirriitti hojjetu namni fayyaa qaban hawaasummaa keessatti illee hirmaachuu danda'u. Akka nama qaanesine yookiin immoo sababoota xuraa'uudhaan akka namni illee nama irraa fagaannee ni taasisa jechuudha. Namoota fayyaa qabeessa ta'anii fi namoota dhukkubsatanidha. Qaamaan sammuu fi hawaasummaan guutuu ta'anii argamu. Rakkoo qaamaa sammuu fi hawaasummaa qabaachuu danda'u warreen qaamaan ta'an immoo qaamolee dalagaa isaanii sirriitti raawwachuu danda'u. Qaamoleen isaanii sirriitti ni hojjeta. Hawaasa keessatti miira gammachuutti jiraatu. Miira gammachuutti dhagahamu. Hojii hojjechuu barbaadan haala gaarii ta'een maal gochuu danda'u hojjechuu danda'u. Hojii hojjechuu barbaadan haala gaarii ta'een hojjechuu yookiin tasuma hojjechuu illee daddaa warreen qaamni isaanii turan. Fedhii fi humna hojii hojjechuu qabaatu. Fedhii fi humna hojii hojjechuu dhabuun immoo qaama keenya xuraa'ummaa sanarraa kan maddudha jechuudha. Xiyyeeffannoo kunuunsa namoota dhukkubsataniif godhamu qaban keessaa inni tokkoffaan immoo jaalalatti argisiisuu iddoo qulqullina qeensaa fi gahaa ta'e qabu akka argatan gochuu nyaata madaalamaa kennuu fi qulqullina qaama isaanii sirriitti eeguu haala teessuma isaanii mijaa'aa taasisuu qoricha ogeessa fayyaatiin ajajame seeraan akka fayyadaman gochuu yeroo yeroon kallattii ciisicha isaanii jijjiiruu gara mana yaalaa geessuu wal'aansaa fi gorsa barbaachisaa akka argatanii maal gochuu taasisuun kuni gargaarsa namoota dhukkubsataniif taasisuun keessaa isa duraati jechuudha. Inni kabiraanii wantootadha. Wantoonni naannoo keenyatti argamuu danda'an bishaan, biqiloota, biyyee, dhagaa, qilleensaa kanneen kana fakkaatanidha. Warreen kun wantoota jennaani. Wantoonni naannoo keenyatti argaman keessaati jechuudha. Jajjaboo dhangala'oo gaazii warreen jedhamanillee akkasumadha jechuudha. Isaan keessaa jajjaboo warreen jennu halkaa wantoota qabee murtaawaa fi boca mataa isaanii qabanidha. Fakkeenyaaf dhagaan jajjaboodha. Muka, ashaboo, nyaata, teessoo, kitaaba qubeessaa fi warreen kun fakkaatan gabatee gurraacha warreen kun jajjaboo jenneetu warra jajjaboo keessatti ramadnaanii jechuudha. Warreen jajjaboo keessatti warreen ramadaman yeroo ta'u warreen kun warra jajjaboo harkaan qaqqabne beekuu dandeenyudha. Dhangala'oo warreen jennu immoo halkaawwan wantoota qabee murtaawaa qabanii boca mataa isaanii kan hin qabnedha. Isaan dhangala'oon akkuma jajjaboo hanga inni qabu
iddoos ni qabatu. Haa ta'u malee boca mataa isaanii hin qabaanneef boca meeshaa jiranii qabaatu. Fakkeenyaaf bishaan qodaatti namni yookiin meeshaatti namni keessatti aannan, zayita, juusii fi kanneen kana fakkaatan qodaa keessatti namaniin kan isaanii hanga isaanii qabaachuu yookiin boca qabaachuu danda'an malee ofii isaanii qofa boca qabaachuu hin danda'an. Kanaaf dhangala'oodhaan gaazii warreen jennu immoo falkaa wantoota qabeessa ta'e boca mataa isaanii kan hin qabnedha. Isaan kun lamaan isaanii hin qaban fakkeenyaaf burqa bishaanii, oksijinii, naayitiroojinii fi kanneen kana fakkaatan isaan kun warreen bocaa fi falkaa mataa isaanii danda'e boca mataa isaanii hin qabne jedhamaniitu beekamu jechuudha. Warreen kun wantoota jennaanii jechuudha. Warreen kun warreen boca mataa isaanii aannan fakkeenyaaf boca mataa isaa meeshaa keessatti malee hin qabaatu. Konkolaataan garuu mataa isaanii qabaatu. Dhagaan akkasuma jajjaboo keessatti ramadamu bishaan dhangala'oo konkolaataa aara gaazii aara gaazii kunillee gaazota keessattidha jechuudha. Bunni innis akkasuma dhangala'oo keessattidha. Burqa bishaanii gaazii keessattidha. Aara konkolaataa teessoon immoo jajjaboo buruus jajjaboo laaptooppii bubbee warreen kun warreen gaazii fi warreen jajjaboo dhangala'oo keessatti ramadamedha. Amaloota jajjaboo dhangala'oo gaazii warreen jedhaman keessatti wanti tokko wanta biroo irraa kan ittiin adda qabu amala mataa isaa qabaata. Jajjaboowwan yookiin dhangala'oowwanii fi gaazonni maloota ittiin beekamu qabu. Isaanis immoo halluu, foolii, bocaa fi kanneen kana fakkaatanidha jechuudha. Fakkeenyaaf jajjaboon boca murtaawaa yoo qabaatan dhangala'oowwanii fi gaazonni immoo boca mataa isaanii maal hin qaban meeshaa keessa taa'anitti qabaatu malee ofii isaanii qabaachuu hin danda'an. Inni kun amaloota jajjaboo dhangala'oo gaazii sadan isaanii of keessatti kan qabatedha jechuudha. Haala kanaatiin tokko tokko isaanii dandeenye ilaaluu ni dandeenya. Garaagarummaan jajjaboo dhangala'oo gaazii walitti siquu fi walirraa siquu Roqooleetiin ibsama. Jajjaboowwan dhangala'oo fi gaazonni amaloota ittiin adda ta'an isaanis immoo boca summuugamuu yookiin boca fallaqamuu isa jedhu. Rokkina qabee fi kanneen kana fakkaataniin illee walirraa adda bahu jechuudha. Jajjaboon boca murtaa'aa qabaatu dhangala'oon boca murtaa'aa hin qabani. Gaaziin boca murtaa'aa hin qabani. Ni summuugamu. Jajjaboon cafallaqamuu yookiin cabuu danda'u. Dhangala'oon hin summuugaman yookiin cafallaqamuu yookiin cabuu hin danda'ani. Ni summuugamu. Gaazonni immoo qilleensa waan ta'aniif walitti qabuu dandeenya. Walitti meeshaa keessa jiranii walitti qabuu dandeenya. Garuu harkaan qabuu hin dandeenyu. Rokkina guddaa qabu. Rokkina jajjaboo qabaa gadi qabu. Rokkina xiqqaa qabaatu salphaatti tamsa'anii salphaatti tamsa'uu dhangala'oo waan ta'eef salphaatti tamsa'uu gaazii jechuudha. Warreen kun amaloota isaanii jechuudha. Jijjiirama falkaalee jajjaboo dhangala'oo fi gaazii keessatti immoo wanti tokko haala adda addaa keessatti falkaalee garaagaraatiin argamuu danda'a. Haala garaagaraatiin argamuu wantoonni kan jijjiiraman immoo falkaalee jennaan jechuudha. Kan isaan keessatti jijjiiramuu danda'a. Haala isaan ittiin jijjiiramuu danda'a. Inni sun falkaalee jedhama. Jijjiiramni falkaalee kunis immoo jijjiirama fiizikaalawaa jedhamaniitu kan isaan beekamu. Fakkeenyaaf bishaan cabbii gara dhangala'ootti ho'iinsa gaafa argate gara dhangala'ootti dhangala'oon gara burqaatti jijjiiramu. Warreen kuni haalota falkaaleen jijjiirama fiizikaalawaati jechuudha. Jajjaboo cabbii turan jalqaba bishaan dhangala'oo ta'ee booda garuu burqa bishaaniidhaan hin baha jechuudha. Kuni haala jijjiirama falkaalee fiizikaalawaati jechuudha. Bishaan maarkaajii keessaa bishaan danfaa jiru akkaataan itti bukkee bahaa jirudha jechuudha. Saayinsii naannoo kitaaba gadi keessattis akkasumatti faayidaa ifaa kan nuti ilaallu keessatti jechuudha. Faayidaan isaanii tokkoffaan wantoota arguuf nu fayyadu. Ifni madda ifaa irraa dhufu wantoota irra qubachuun balaqqeessee ija keenya seenuun akka wantoota arginu taasisudha jechuudha. Innis immoo ifa arguudhaaf aduun bahuu qabu jechuudha. Aduun gaafa isaan bahan ija keenya keessatti yeroo isaan ifan deebisnee loon ittiin arguu dandeenya yookiin waan fuuldura keenya ittiin arguu dandeenya jechuudha. Biqiloonni magariisaa nyaata qopheeffachuuf guddachuuf illee akkasuma aduu barbaadu. Ifa aduudha jechuudha kan isaan nyaata isaanii ittiin qopheeffatanii. Innis immoo nyaata qopheessu akkasuma guddina biqilootaatiif illee ifti barbaachisaa akka inni ta'edha. Kunuuti aduun asii baatee ifa aduudha. Ifni aduu kun dhufee sagee biqiloota bira ga'ee biqiltuun akka ta'e guddachuu danda'udha. Sadaffaan bishaan madda annisaatiifidha. Ifa aduurraa dhufu baattee sibiila soolaarii irraa elektirooniksii akka burqu taasisa. Elektirooniksiin kun immoo sochii annisaan elektirikii akka uumamu illee taasisa jechuudha. Annisaa soolaarii irratti yeroo inni balaqqeessa ifni jechuudha. Saatalaayitoonni hawwa keessa akka socho'aniif annisaa kennuu fi humna laataaf jechuudha. Magaalatti lubbu qabeeyyii hundaaf barbaachisaa akka ta'e illee saayinsiin ni barsiisa jechuudha. Amma ammaatti kan ilaalle yoobsan miidiyaa YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Iddoo gaaffii isinitti ta'ee fi waan isin hin galle kana jalatti naaf barreessuu ni dandeessu. Galatoomuu ulfaadha.